Ashama akkam jirtu nageenya waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu baga gara obsee YouTube channel nagaan dhuftanii isiniin jechuun jaalladha. Har'a viidiyoo gabaabduu kana isiniif dhufeera. Viidiyichi sagaleen qabu garuu waa irratti dubbachuun barbaade. Viidiyoo sana ilaaltanii waa baay'ee irraa barachuu dandeessu jechuudha. Maal fidattee dhuftee jechuu dandeessu? Gaarummaa. Gaarummaan ofii fi janna yeroo baay'ee. Obboloota koo dhugaadhaa gaarummaan ofiifi. Garuu gaarummaan ofiifi jennee afaaniin qofa isa haasofnu otoo hin taane hojiitiinoo akkam aniif isin gaarummaa hojiitiin ni agarsiisnaa isa jedhu isinumaa faniisa gaafficha jechuudha. ዛሬ መልካምነት ለራስ ነው የሚባለውን እውነት በዚህ በአጭሩ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እውነት ነው መልካምነት ለራስ ነው ይባላል። አባባሉ ብቻ ነው ወይስ እውነት በህይወት ይገለጣል መልካምነት ለራስ መሆኑ ማለት ነው? በዚህ በአጭሩ ቪዲዮ ብዙ ነገር እንማራለን። እኔ ከማወራው ልክ እናንተ አይታችሁ ከዚህ ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። መልካምነት ለራስ ነው መልሶ ለኛ ይከፍላል ማለት ነው። እኛ ለሰዎች መልካም ነገር የምናደርገው አጭሩ ወይም ደግሞ ትንሹ ነገር ለኛ በእጥፍ ይመልስልናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ቪዲዮ አይታችሁ ብዙ ነገር መማር ትችሉበታላችሁ። ቪዲዮውን እንድታዩ ለእናንተ ጋበዝኳችሁ። እኔ በኦሮምኛ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እናንተ ደግሞ ከቪዲዮ መማር ትችላላችሁ ኦሮምኛ ለማትሰሙ ማለት ነው። መልካምነት gaarummaan ofiifi jedhama yeroo baay'ee dhuguma gaarummaan ofiifi anaaf ani gaarii gaafan godhu namaaf otoo hin taane ofiif jedhee gaarii yeroo godhu waaqayyo biraa gaarummaa dachaan argadha jechuudha. Akka sagalee waaqayyootti wanta gaarii gochuun sagalee waaqayyoo dhalootanii ajaja jechuudha. Quraannis akkasuma jedhee yaada. Quraan nama tokko yoon dubbise illee guutummaa isaan beeku garuu keessa seenuun barbaadu gaarummaan akka amantii kamittiyyuu ni eeyyamamaa jechuudha. Yookaan immoo ni ajajama akka keenyatti ajajayu eeyyama qofatu hin taane gaarii akka goonuuf sagalee waaqayyo nu ajajaa jechuudha. Gaarii isa goone sana immoo dachaa waaqayyo akka nuuf deebisudha. Garuu wanta goonu sana gaarummaan argadha jennee itti yaadnee goonatu hin taane keessa keenyarraa dammaqinsa laphee keenyarraatii akkasumaan gaarii gooneetu waaqayyo immoo gaarii sana nu kaffala malee waaqayyo waan gaarii dachaa godhee naa kaffaluuf ani gaarii sana godhee tanu waaqayyo irraa dachaa fudhadha jennee waa tokkos gochuu hin qabnu. Kana yaadatinaaf qabadhaan isiniin jedha. Viidiyoo kana irratti akkuma argitan viidiyoo gabaabaadha garuu ergaa guddaa dabarsaa jechuudha. Obboleettiin isin argitan kun beeloftee jirti waan nyaattu dhabdee jirti. Gara viidiyoo duraa irratti yeroo ilaaltan namootatti siquu barbaaddeetti waa irraa fudhachuudhaaf wanta nyaatamu tokko wanta isa beela ishee sana tasgabbeessuu danda'u tokko isaan irraa fudhachuudhaaf gara isaaniitti yeroo siqtu isaan garuu ofirraa dhiibaa turan. Akkasumaan dhuftee fuula fiiti yookaan fuuldura mana nyaataa dhaabbattee otoo namichi nyaachaa jiru teessee ilaalti. Inni nyaata ajajatee fidatee otoo hin nyaatiin isumaatii harkaan fuudhee afaan kaawwachuuf jedhu akka carraa ishee yeroo argu namni kun gaarii waan ta'eef gaarummaan keessa isaa waan jiruuf isa nyaachuuf qajeelfate kana fuudhee lafa kaayee obboleettii kana waamee fide akka isheen nyaattuuf isheetiif kennee jechuudha. Yeroo inni kana godhu gaggeessaan mana nyaataa sanaa yookaan manaajirri mana nyaataa sanaa dhaabbatee ilaalaa jira jechuudha. Kan inni hojjetu sana dhaabbatee ilaalaa jira. Yeroo sichuma barreessuuf jalqabee jechuudha. Waraqata irratti barreessee fi namichi irraa gar tokko isaa kennee fi isheenis garii nyaattee quuftee isaaf deebistee jechuudha. Lama ta'anii nyaata namichi ajaje kana nyaatanii xumuranii dhumarratti gatiin kaffala jedhee namichi yeroo gaafatutti manaajirri sun kaffaleefii jira jechuudha. ofii isaa dabarsee kaffaleefii jira jechuudha. Waraqata barreessee kenneefi መልካምነት አያስከፍልም kana jechuun gaarummaan hin kaffalchiisu jedheetu barreessee manaajirri sun namicha sanaatiif kenne gatii nyaata sanaallee kaffaleefii jechuudha. መልካምነት አያስከፍልም ወይም gaarummaan nama hin kaffalchiisu yookaan gatii nama hin baasisu jedheetu barreessee kenneefii jechuudha. Dhugumadha gaarummaan nama hin kaffalchiisu yookaan gatii nama hin baasisu obboloota koo namoota hundumaaf gaarii gochuu hin dagatina. Gaariin anaafis isiniifis dachaa wanta nu kaffaluu danda'u tokkodha jechuudha. Kanaafiyyuu namootaaf gaarii gochuu hin dagatina yookaan bira hin darbina namoota hundumaaf wanta gaarii godha.
waaqayyo isiniifis gaarii taasisa. Namoota beelaan yeroo argitan, namoota daaran yeroo argitan, namoota rakkatan yeroo argitan, namoota kanaaf otoo waan gaarii taasistanii waaqayyo isiniifillee gaarii taasisa. Akkuma namicha irratti argine egaa inni obboleettii kana waamee lama ta'anii akka nyaataniif taasise, inni kun immoo gatii sana irraa kaffalee jechuudha. Isa mucaan nyaatte sana caalaa gatii sanatu baay'eedha jechuudha. Garuu namni kun waan ilaaleef egaa obboloota koo isin yeroo namni namaadhaaf yeroo wanta kana raawwatu waaqayyo immoo yeroo isin gaarii guddaa gootan waaqni inni gubbaa gad isin argummoo isiniif wanta kanarra caalu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ergaa gabaabaa qaba. Ani jireenya koo keessatti nama nan rakkate jedhee tokko bira darbuun natti hin tolu. Baroota baay'ee jireenya koo keessatti dabarsee keessaa yookaan biyya ormaa taa'e keessaati kanan ofii koof godhe caalaa kan namootaaf taasisetu narra baay'ata jechuudha. Ofii koof homaa godhanne jechuu danda'a. Maaliif namoota warra rakkatan gargaaruun, warra beela'an beela baasu, warra dheebotan dheebuu baasuun baay'ee natti tola jechuudha. Kana jechuun of jajuuf otoo hin taane jireenya koo irraa waan muraasa sirriitti waan barbaadeef. Kanaafiyyuu isinis akkasuma taasisa. Ani har'a lafarraatii qabeenya gahaa qaba jedhee kan ittiin boonuun qabu. Garuu namoota gahaa qaba, namoota gargaaree namoota gahaan qaba. Bor isaan na gargaaruu danda'u. Otoo akka carraa anaan rakkinni tokko na qunname namoonni ani har'a gargaare sun bor na gargaaru jedhee abdii guddaan qaba isaanirraa waaqa jalatti jechuudha. Malee ofii koof wanta gahaa guddaa godhadhee qabadheen jiru. Yeroo baay'ee dur sanarra darbeen namaaf taasisa kan jedhamu jechoota akkasii nan dhagaa. Kana hin deeggaru. Tasa hin deeggaru. Ofirra darbeen nama gargaara jechuun jechuudha. Sagalee waaqayyo maal jedha? Lama isa qabdurraa tokko kennii jedha. Kana jechuun ofii kee yoo sadii qabaatte lama kaabadhuuti tokko isa tokkoof kenni jedha ton taane walqixa akka hirmaatanidha sagalee waaqayyo kan nu jaju. Lama yoo qabaatte tokko tokkoof kenni tokko ofii kee fayyadamii jedha. Kanaafiyyuu kan hin qabu keessaa qixxeessaa yookaan walakkaasaa namoota isa kaaniif yoon kenne walakkaasaa yoon itti fayyadame waaqayyo immoo isan ani baasee dachaatti anaaf kaffaluu danda'a jechuudha. Garuu obboloota koo wanta gootan gaarummaa yeroo gootan nama ilaaltanii hin taasisina yookaan nama biratti fudhatama argachuudhaaf yookaan immoo waaqayyo biratti illee waaqayyo na argalle yookaan immoo waaqayyo gatii koo kana naa kaffala jettanii hin taasisana. Akka macaafa qulqulluutti maal jedha seetan macaafni qulqulluuni kan harki keessan mirgaa godhee harki keessan bitaa hin argini jedha. Kana jechuun harki akkamitti waa arguu dhiisa. Harkatu hin argin jechuu osoo hin taane ergaan kuni wanta isin gootan namatti hin odeeffatinaa yookaan ala hin baasinaa jechuu isaati jechuudha. Wanta gootan keessuma keessanitti nan taasisa jedhaa godhaa malee deebitanii illee ofitti hin odeessinaa kana godheera jettanii jechuu isaati jechuudha. Kanaafiyyuu gaarummaan ofiifi waan ta'eef gaarummaa haa goonu. Dhaloota kamiifiyyuu warra kufan haa kaasnu gaarummaa goone sana waaqayyoon dachaa deebisee waan nu kaffaluudhaaf wanta gaarii gochuun amala keenya haa ta'u. Namoota kufan kaasuun amala keenya haa ta'u. Warra dadhaban kaasuun amala keenya haa ta'u. Warra beelahan nyaachisuun amala keenya haa ta'u. Warra rakkatan gargaaruun amala keenya haa ta'u. Qarshii qofaa miti yaadaan illee yaadaan dadhaboota warra ta'an yoo gargaarre nuuf illee yaadni ni dabalamaa jechuudha. Yeroo baay'ee qabeenya qofatti ilaalama. No qabeenya qofaa miti yaadaan dadhabaan jira. Yaadaan nama dadhabaa sana bira gaafa dhaabanne yaada nama sanaa tumsuu dandeenya jechuudha. Warra dadhabee dhiphina keessa warra jiran bira yoo geenye namoota sana yoo gorsine yoo jajjabeessine yaada jajjabinaa yoo kennineefi nama sana gargaareera jechuudha. Qarshii qofaa miti nama gargaaruun jechuudha. Wanta gaarii gochuun qarshii qofaa miti. Karaa adda addaatiin wanta gaarii gochuu dandeenya. Kanaafiyyuu gaarummaan hin kaffalchiisu yookaan gaarummaan gatii hin baasisu. Isinis gaarummaa namaaf godhaa. ጋርማ አርገቱ ጀቹ መልካምነት ለራስ ነው መልካምነት አያስከፍልም መልካም ነገርን አድርጉ ከእግዚአብሔር ወይም ደግሞ ከፈጣራችሁ መልካም ነገርን ታገኛላችሁ እሱ ደግሞ ይከፍልላችኋል ማለት ፈልጋለሁ እስከ መጨረሻ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን ስጡኝ እኔ ገና ጀማሪ ስለሆንኩት አበረታቱኝ ነገር ጋራ ነጀጀቤሳ ነጎርሳ ገና ጀልቀብዱ ዋንንቴ ቢያደ በላይ ስንራን ይጋ ሼር ላይክ ጎቹዳ ነጀጀቤሳ hangadhumaatti wajjini waan turtaniif yaada koo hundumaa walii waan taataniif guddaa galatoomaa isiniin jedha sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa